kaleessa galgala gara walakkeessa halkaniitti makiinonni poolisii federaalaa lama as balbala keenya irratti dhufanii ani gubbaa ciiseen ture dhufanii eegdota poolisii federaalaa as jiraniin meeshaa keessan qabadhaa asii bahuu qabdan jedhamanii ijoolleen hirrifatte tokkoffaa halkan kanaan maaliif baana lammaffaa immoo waan baay'ee isaan yaaddesse nama isaan eegan Jawaar ana jechuudha osoo itti himin bayaadha kan jedhamanii halkan saniin osoo itti himin bayaa kan jedhu sun baay'ee isaan yaaddesse kanaaf jara amanuu waan hin dandeenyeef ajajaa koomaandara isaaniitti bilbilanii koomaandarichis ajajuma san cimsee itti hime yeroo kana baay'ee rifatanii na bira dhufanii na kaasanii koomaandarichaaf koomaandar Ndaala nama jedhuuf ani bilbilaan innis ajajni sirrii akka ta'ee fi bahuu akka qaban naaf hime ani chaalenjiin godhe tokkoffaa halkan kanatti maaliif godhama lammaffaa anatti osoo hin himamin maaliif godhama yeroo kaan jijjiiramni kamiyyuu waggaa jiraatu taateen tokko magaalaa kana keessatti waggaa jiraatu bilbilamee naaf himaa yookaan immoo itti gaafatama sekiiritii himama maaltu dhalannaani har'a kan tarkaanfiin akkanaa fudhatame jennaan muddame ani hiyyeessaa ajajuman hojiirra oolee reefuma kana bilbilanii kaasinaan jedhan malee waan an kaasuuf hin beeku naan jedhe duwwatti gara na nyaate eenyu see jennaan nama Isaaq jedhamu akka ta'e naa hime Isaaq san barbaadee argachuu hin dandeenye komishina poolisii fan bilbilee isa argachuu hin dandeenye itti aanaa poolisii komishinariif hin bilbilee inni na jalaan kaafne nama itti bilbilchiiseen gaafadhe namni itti bilbilee sun immoo ajajni sirrii akka ta'e fi jechoota tokko tokko irraa dhaga'e maaliif ta'ee jennee osoo eegaa jirru paatrooliidhaan poolisiin dabalataa humni dabalataa dhufuu eegale yeroo kanatti ijoolleen isaa irraa dallananii waan turaniif walitti bu'iinsa dhufuu danda'a kan jedhu sodaa keessa turre poolisiin Finfinnee dhufuu eegale humni adda addaa humni hidhate adda addaa naannoo kana socho'uu eegallaan ijoolleedhaan wal rukutuu danda'u miidhaan galuu danda'a kan jedhu ummata beeksisuu qabna jennee mari'anneet gara feesbuukiin ummata keenyatti odeeffannoo san dhiyeessine waliigalatti waan ta'ee hin beekne hariiroo gaarii hojii gaarii osoo qabnu humna eegumsaa halkan walakkaa osoo bakka hin buusin osoo irratti himin godhuun kun maaliif akka ta'e shakkii keessa gallee sanii as qorannaa gooneen humna eegumsaa kaasuudhaan manaa fi anarratti haleellaa humnoota siviilitiin gaggeessuudhaaf yaadame akka turedha kan irra geenye kanaaf wanni jala murree amma jechaa jirru kun yaalii ajjechaa akka turee fi ijoolleen as turan sabboonummaa waan qabaniif seera waan beekaniif ejjennoo isaan fudhataniin akka fashaleedha kan argaa jirru kun immoo waan nama qaanessuu fi waan hedduu nama gaddisiisu ta'ee agarre. Wanti ta'e yoo hin jiraanne taate maaltu kana uumuu danda'e kuni komishinara poolisii biyya rakkoo nageenyaa shakkii nageenyaa guddoo keessa jirtu irraa waan eegamu miti asitti kan ta'e poolisoota sirnaan dhufanii dura waggaa dhufanii numaatu poolisoota ta'uu isaanii osoo beeknees ajaja seeraa qabaachuu dhabuu danda'u ofumaan socho'uu danda'u jennee shakkine ajaja isaanii kan beeknu kan ijoollee keenya ajajuufis bilbillee isarraa adda baafanne itti aanaa komishinaraa bilbillee isarraa adda baafanne ajajni kun akka kenname ergaa wal dhaabuu kan himaa turan gara tokkoon egaa VIP hundarraa'u eegumsa kaasaa jirra jedha gara kaaniin lakkii siif jijjiiraa jirra jedha waan wal dhabuuf kan dhiyaataa ture jechuudha waliigalatti kan poolisoota asitti ergee ijoolleen akka bayan ajaje kan anatti akka hin godhe kan halkan akka dhufan godhe poolis komishinii federaalaa akka ta'e namni hundi hubachuu qaba jedheen abda addaa komishinarri poolisii kijibuurra sobuurra waan ta'e yoo walii galanii kan godhan taate waan godhaniif ummataaf ibsuudha yoo walii hin galin yoo murni tokko poolisii federaalaa keessa tarkaanfii akka isaa fudhate qoratee sirreeffama seeraa fudhachuu qaba malee waan guddaa akkana waan ragaan jiru sagaleedhaan waraabne viidiyoodhaan waraabne ragaa namaatiin jiru ollaan kun hundi bahee argaa ture
irratti sobuun gonkumaa komishinii poolisii kanaatirraa kan hin eegamne baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni keenya kan beekuu qabu yeroo biyya Ameerikaatti tol agarre biyya lammaaf warqanaa wajjin jaarsolatti erganii akka hin galle gaafatanii turani. Nageenya keetii fi addoofnaan galin jennaan lakki ani galuun isinis biyyas gargaara jennee tan gara kanatti dhufe yeroo sanitti eega kan galtu taate nageenyi cimaan siif ramadamuu qaba jedhaniit mari'atanii nas amansiisanii aggaammiin sirratti godhamu haleellaan sirratti godhamu miidhaan sirratti godhamu kan nama dhuunfaa qofa osoo hin ta'in nageenya biyyaa irratti hariiroo saboota irratti miidhaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf eegumsa qabaachuu qabda jedhameeti kan naa ramadame. Mootummaan na amansiiseeti kan naa ramade. Anis sababa isaaniitiin bilisummaa socho'u walabummaa nagaan jiraachuu dhabee deemsi kiyya eeggatame sochiin kiyya eeggatamee kan jiru nageenya biyya kanaatiif waan yaadda'ee jechuudha. Kanarraa ka'ee yaaliin mootummaan yookiin immoo qaamonni mootummaa kaleessa godhan kan baay'ee nama gaddisiisu kan haala qabatamaa biyya kanaa hin hubanne kan waan ofiifuu naan jedhan san waakkatee fi gane waan ta'eef baay'inni itti gadde uummanni keenya tuttuqaa ji'oota darban kana keessatti masaraa mootummaa keessatti godhamu Oromummaa irratti Oromiyaa irratti dhiibbaan godhamu sirna federaalizimii irratti aggammiin godhamu kun xiqqii keessa galchee jira. Har'a immoo yeroo ani qe'ee kana dhiyeessaa jirutti aggammiin bifa kanaa narratti gaggeeffamuun uummata dallansiisee gara mormiitti godhee jira. Uummanni keenya mormuun mirga isaati. Mormii isaa akkuma kaleessaatti tokkummaan naamusaan nagayaan godhachuu qaba. Qabeenya mootummaa dhuunfaa barbadeessuu hin qabu. Sabaaf sablammootaan walitti bu'uu hin qabu. Qaamota nageenyaatiin walitti bu'uu hin qabu. Mootummaanis mirga uummanni qabu hiriira bahu mootummaa mormuu fedhii isaanii dhageessisuu kabajuu qaba. Torbaan darbe keessa yeroo muummichi ministeeraa badhaasa Noobeelii mo'atetti uummanni baay'ee gammachuu isaa dhageesseera. Har'a immoo wanni isaan gammachiifne arge mormii godhaa jira. Mootummaan tarkaanfii humnaatirraa of duuba deebi'ee wal hubannaan wal dhageettiin akka dhufu caayaa Oromoo jalatti deebi'ee deebisuu irratti osoo fuulleffatee gaariidhaan jaa uummanni keenyas tasgabbiidhaan mirga isaa akka gaafatuun dhaamsa dabarsa.